Ashama Dr. Caalaa Didhaatii har'allee akkuma mata duree irratti argitan dhukkubbii yeroo marsaa laguu kan jedhu irratti wajjin mari'annaa haga xumura qophii keenyaatti wajjin taasisanii jedha. Dhukkubbiin garaa keessattuu dhukkubbiin garaa yeroo marsaa laguu rakkoo dubartoota baay'eeti. Dubartoota hanga 150 yookaan immoo dubartoota 100 keessaa namoonni dubartoonni 100 marsaa laguu arganii dubartoota 100 keessaa parsantii 50 yeroo baay'ee dhukkubbiin garaa kun yookaan dhukkubbiin yeroo marsaa laguu kun isaan ni mudata. Kanaafuu dhukkubbiin yeroo marsaa laguu kun dubartoota baay'ee hanga 150 kan miidhuu danda'udha jechuudha. Kanaafuu baay'ee beekamaadha, baay'ee komaniidha jechuudha rakkoon kun. Kanaafuu isa irratti wajjin mari'annaa haga xumura qophii keenyaatti wajjin taasisanii jedha. Ani Dr. Caalaa Didhaatii. Amma kallattiidhumaan waa'ee dhukkubbii yeroo marsaa laguu kana iddoo gurguddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kunillee dhukkubbii marsaa laguu isa jalqabaa yookaan piraayimari isa jedhamuu fi isa dhukkubbii marsaa laguu isa lammaffaa yookaan immoo sekondarii disminooriyaa kan jedhudha jechuudha. Kanaafuu piraayimari disminooriyaa kan jedhamu jira, sekondarii disminooriyaa kan jedhamu jira. Lachuyyuu garaagarummaa qabu. Piraayimari disminooriyaa kan jennu kun yeroo baay'ee sababa keessoon gadaamessaa indomeetiriyeem jedhamu hormoonii piroostaaglaandiinii jedhamu. Piroostaaglaandiin kan jedhamu humnaa ol kan maddu gaafa ta'e hormooniin kun yookaan keemikaalli piroostaaglaandiiniin kun dhukkubbii garaa namatti fiduu danda'a jechuudha. Kuni isa piraayimari disminooriyaa yookaan immoo isa dhukkubbii garaa yeroo marsaa laguu isa gosa tokkoffaadha jechuudha. Inni gosa lammaffaa kan jennu immoo sababa garaagaraatiin dhufuu danda'a. Inni sekondarii disminooriyaa jennu kunillee marsaan laguu tokko gaafa uumamu jalqaba dhaabni gadaamessaa diigame kun bahuu qaba gara qaama saalatiin. Gaafa kana yaa'insi kun kan cufamu yoo ta'e obstructioniin garaagaraa outlet obstructioniin kan mudatu yoo ta'e bahuu irratti dhiibbaan garaagaraa cufiinsi karaasaa yoo jiru ta'e dhukkubbiin kun uumamuu danda'a. Inni biraa xannachi garaagaraa xannachi gadaamessaa ta'uu danda'a, xannachi fiixee gadaamessaa ta'uu danda'a, xannachi garaagaraa naannoo qaama wal hormaataa dubartoota irra kan jiru yoo ta'e sekondarii disminooriyaa yookaan immoo dhukkubbii marsaa laguu isa gosa lammaffaa nutti fiduu danda'a. Inni biraa infekshiniin garaagaraa gaafa jedhu infekshinii ujummoo fincaaniitiin, infekshinii dhukkuboota qunnamtiitiin dhufanis dabalatee infekshiniin kunniin rakkoo dhukkubbii yeroo marsaa laguu kana namatti fiduu danda'a. Inni biraa rakkoo indomeetiriyoosis kan jedhamu jira. Rakkoo indomeetiriyoosis jechuun yeroo tokko rakkoon kun teessoo gadaamessaa haguugee kan argamu gadaamessaan alatti iddoo biraatti kan argamu yoo ta'e gaafa kana rakkoo indomeetiriyoosis jedhama. Inni kunillee gaafa marsaa laguu dhukkubbiin namatti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee rakkoon kun jira taanaan yookaan keessoo gadaamessaa haguugee kan argamu gadaamessaan alatti iddoo biraatti argama taanaan dhukkubbii yeroo marsaa laguutiin dabalatatti gaafa qunnamtii saalaallee baay'ee nama dhukkubaa. Dhiignillee kan bahu sunillee yeroo marsaa laguu baay'ee hammamtaansaa baay'ee ta'a. Gaafa sagaraa bahan yookaan bobbaa bahanillee dhukkubbiin namatti dhaga'ama. Gaafa socho'anis dhukkubbiin namatti dhaga'ama. Kanaafuu inni kun yeroo baay'ee gaafa keessoo gadaamessaa haguugee kan argamu gadaamessaan alatti iddoo biraatti gaafa argame yookaan indomeetiriyoosis kan jennu kun illee wantoota dhukkubbii yeroo marsaa laguu fidan keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni kun gosa lammaffaa yookaan dhukkubbii marsaa laguu gosa lammaffaa yookaan sekondarii disminooriyaa kan jennu keessatti ramanna jechuudha. Egaa hagana isiniin jedhee booda waa'ee lamaan kunuyyuu garaagarummaa qabu. Dhukkubbiin yeroo marsaa laguu inni gosti jalqabaa fi isa gosa lammaffaa kana akkamitti adda baasuu dandeenya kan jedhuu fi dhukkubbiin yeroo marsaa laguu gosa isa jalqabaa yookaan piraayimari disminooriyaa inni jennu kun yeroo baay'ee dubartiin takka laguu arguu eegaltee isa minaarkii eeriyaa isa jennu yookaan minaarkii pireed isa jennuun marsaa laguu eegaluu eegaltee urmiin ishii 16 akkas 15 naannoo sanitti yoo argite ta'e baay'ee odoo hin turin dhukkubbiin kun itti dhufa jechuudha.
waggaa muraasa keessatti itti dhufa jechuudha. Yaa ta'u malee inni gosa lammaffaan yookaan immoo secondary dysmenorrhea inni jennu garuu marsaa laguu arguu dubartiin takka eegalte yeroo turtiitiin booda waggaa baay'ee booda waggaa 2 waggaa 3 waggaa 5 akkas booda kan itti dhufudha jechuudha. Tokko isa kanaadha. Inni lammaffaan dhukkubbiin marsaa laguu gosa jalqabaa kun yookaan primary dysmenorrhea inni jennu kun dubartiin takka marsaa laguu arguudhaaf guyyaa 2 yookaan guyyaan tokko yookaan immoo akkuma marsaa laguu itti dhufeen dhukkubbii irratti mul'atudha jechuudha. Akkasi eegalee guyyaa tokko fakkeenyaaf marsaa laguu har'a argite yoo ta'e dhukkubbiin kan eegale kaleedha jechuudha. Yookaan immoo daqiiqaa muraasa sa'aatii muraasa dura dhukkubuu eegalee marsaa laguu itti dhufe yookaan immoo har'uma marsaa laguu argite har'uma dhukkubuu eegala jechuudha. Dhukkubbiin kunis akkasi eegalee guyyaa baay'ee irraan turu haguma marsaa laguu jirutti. Haguma marsaa laguu jirutti itti fufaa marsaa laguu gaafa dhaabbatu dhukkubbiin kunis ni dhaabbata jechuudha. Inni kun primary dysmenorrhea yookaan dhukkubbii marsaa laguu isa gosa tokkoffaadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo marsaa laguu odoo hin dhufin torbee tokko torbee 2 dursee dhukkubuu eegal dubartiin takka. Fakkeenyaaf har'a marsaa laguu itti dhufe yoo ta'e torbee tokko yookaan torbee 2 darban kanneen dubartiin tun dhukkubsachaa turte yookaan gadaamessa ishii dhukkubaa ture. Garaa ishii dhukkubaa ture, haalli ishii baay'ee jijjiiramaa ture. Haala kanaan torbee tokko torbee 2 dursee torbee tokko dursee kan eegale kun dhukkubbiin kunis haga dubartiin tun marsaa laguu xurii laguu irraa jigee irraa bahee egaa dhiignis dhaabbatee boodallee dhukkubbiin kun guyyaa muraasaaf kan itti fufudha jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan isaa haala kanaan tokko guyyaa inni eegalu garaagarummaa qaba. Lammaffaa inni gosa lammaffaan kun eegalee boodallee egaa marsaa laguu dhaabatee boodallee dhukkubbiin kun kan itti fufudha jechuudha. Garuu isa gosa jalqabaa irratti garuu marsaan laguu akkuma dhaabbateen dhukkubbiin kunis dhaabbata. Kuni garaagarummaa marsaa laguu gosa jalqabaa fi gosa lammaffaati. Kanaafuu gosoota kanneen illee na hubattanii jirtu jedheen abdii qaba. Inni biraa yaalli isaa maalidha? Amma gaafii inni guddaan dubartoota baay'eellee inni guddaan asirratti akkuma isiniin jedhe marsaa laguun kun waa'ee marsaa laguu kana dubbachuun baay'ee nama ajaa'ibu. Rakkoo dubbachuunis baay'ee nama ajaa'ibu. Uummallee bu'aa nu buusuu dhiisuu danda'a. Inni guddaan maalidha? Furmaanni marsaa laguu kanaa hoo maali? Furmaanni dhukkubbii yeroo marsaa laguu kun maali kan jedhu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif dubartoota almost 50% ta'an ni huba waan ta'eef rakkoon kun dubartoota parsantaa 50 jechuun immoo dubartoota marsaa laguu argan walakkaa hanga walakkaatitti miidha waan ta'eef rakkoo kana furmaanni baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu furmaanni isaa maali kan jedhu tokko lama jechaa manatti akkamiin maal gochuu dandeenya? Ofii keenya hoo manatti maal gochuu dandeenya? Mana yaalaa yoo deemne immoo qoricha akkamiitu nuu kennama? Qoricha san immoo akkamitti fayyadamna? Qoricha san immoo yeroo tokko tokko qoricha fayyadamnee illee yoo nu dhiisuu baate maal gochuu qabna kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu akkuma isiniin jedhe marsaan laguu kun gosa lama qaba isiniin jedhee jira. Yaalli isaallee gosa kana irratti hundaa'a. Gosa jalqabaa yoo ta'e yookaan gosa marsaa laguu dhukkubbii marsaa laguu yeroo baay'ee guyyaa tokko guyyaa lama marsaan laguu dhufuudhaan dura dursee nu eegale dursee dubartoota eegale yookaan akkuma marsaan laguu itti dhufeen dhukkubbii eegale yoo ta'e akkasumas akkuma marsaan laguu sun dhaabbatuun dhukkubbii dhaabbatu yoo ta'e rakkoo kanaaf rakkoon inni guddaan hammi hormoonii yookaan keemikaala piroostaaglaandiinii jedhamu keessoo gadaamessaatiin humnaa ol waan madduuf dhukkubbii dhufuudha waan ta'eef wantoota piroostaaglaandiinii kana yookaan hormoonii kana dabalan hir'isuun nurraa eegama jechuudha. Isaan sunillee maalidha? Manatti wanti gochuu dandeenyu tokkoffaa bishaan gahaa dhuguun baay'ee nu gargaara. Kanaafuu bishaan gahaa dhuguun keessattuu dubartoonni yeroo marsaa laguu irra jiran bishaan liitira 2 hanga 3 dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa kuduraaf kuduraa garaagaraa kanneen akka kuduraaf kuduraa kana gaafan jedhu kuduraaf kuduraalee hammi maagniiziyeemii, pootaasiyeemii akkasumas viitaaminii B6, viitaaminii B12 wantoota of keessaa qaban sirriitti soorachuun baay'ee nu gargaara. Kanaafuu
muuzii, goommana, abukaadoo kunniin keemikaalota kanniin elementoota kanniiniin wantoota badhaadhanidha waan ta'eef nyaata kuduraaf kuduraalee kanniin nyaachuun hamma dhukkubbii kana nutti wantoota fooyyessan keessaa isa tokkodha. Inni biraa jinjibila duwwaas haa ta'u haala garaagaraatiin itti alanfachuun cuunfaa jinjibilaas haa ta'u fayyadamuun baay'ee nu gargaara. Baay'ee dubartoota gargaara. Inni biraa dhiphachuu dhiisuudha. Dhiphachuu dhiisuu gaafan jedhu tokkoffaa rakkoon kun rakkoo keenya yookaan rakkoo dubartii takkaa qofaa kan taane. Dubartiin sun yeroo tokko dhukkubbiin kun gaafa itti dhagahamu waan akka abaaramteetti yookaan immoo akka waan balleessaa isheetitti ishumti qofti waan dhukkubsatteetti fakkaachuu danda'a. Kana ofirraa kana dhiisanii yookaan kana yaaduu dhiisanii dubartoota baay'ee hanga 150 hubuu akka danda'u of amansiisanii rakkoo kanaaf dhiphachuu osoo hin ta'in maata amma isinitti mukanniin hojiirra oolchuunis akka yaalatti gargaara. Kanaafuu dhiphachuudha wanti dhufu hin jiru haga danda'amaa ta'een dhiphina guutumaan guututti dhiisanii wantoota amma isinitti mukan hojiirra oolchuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni biraa aannanii fi bu'aalee aannanii fayyadamuun baay'ee gargaara. Ganama hanga sa'aatii ganama ubboroo akkuma aduun baateen aduu ganama sa'aatii 3 dura jiru ho'ifachuunis baay'ee gargaara. Kanaafuu aduu ganama ho'ifachuu, foon qurxummii nyaachuu, nama wal jaalatu wajjin iddoo garaagaraa iddoo nu bashannansiisu deemanii waliin bashannanuu, dabalataanis wal dhungachuu, nama wal jaalatu wajjiniin waliin taphachuu haala garaagaraatiin gochuun baay'ee gargaara jechuudha. Inni biraa dhagna dhiqachuudha. Yeroo baay'ee dubartoonni yeroo marsaa laguura jiran dhagna dhiqachuun gaarii miti jedhamee yaadama yookaan immoo akka himteetitti dhagna dubartiin gaafa dhiqatte marsaa laguusan akka baay'ee dhiigu gochuu danda'a yookaan immoo rakkoo garaagaraatiif saaxiluu danda'a jedhanii yaadu. Garuuyyuu dhagna dhiqachuun keessattuu bishaan xiqqoo ho'een dhiqachuun dhukkubbii marsaa laguu kanallee namarraa hir'isuu danda'a jedhamee yaadama. Kanaafuu dhagna dhiqachuun illee wantoota gargaaran keessaa isa tokkodha. Inni biraa bishaan ho'aa bishaan daffisanii ega daffisanii booda wanta daffisan carqii fooxaa yookaan immoo fooxaa keessa ega cuubanii booda wanta saniin suuta jedhanii naannoo nu dhukkubsan handhuuraa gadi yoo ta'e iddoo sanirra oofuunis baay'ee gargaara. Inni biraa bishaan ho'aa san yookaan bishaan danfaasan haayilaanditti naqanii haayilaanditti naqanii booda suuta jedhanii ofirra ofii ittiin sukkuun baay'ee gargaara jechuudha. Kanaafuu inni kunillee wantoota gargaaran keessaa isa tokkodha. Inni biraa maal gochuu hin qabne dubartiin takka gaafa marsaa laguutirra jirtu maal gochuu hin qabne kan jedhullee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Isaanillee tokkoffaa dubartiin gaafa marsaa laguurra jirtu buna dhuguu hin qabdu yookaan immoo hamma buna dhugdu baay'ee xiqqeessuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif buna dhuguun tokkoffaa dubartiin tun yeroo sanitti dhiigatu bahaa jira. Dhiigni kun immoo bahuun hanqina dhiigatiif saaxilamuu dandeessi. Bunni immoo wantoota xuuxamoo ayiranii hir'isan keessaa isa tokkodha. Kanaafuu tokko bunni dhukkubbii garaa hammeessaa, lammaffaa immoo hanqina dhiigatiifis caalatti akka saaxilaman gochuu danda'a. Inni biraa wantoota hammi kaafiinii isaanii ol ka'aa ta'e kanneen akka chookoleetii, kookaa kollaa, kanneen akka shaayii kanneen dhuguun illee baay'ee dhiibbaa namarraan geessisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yeroo marsaa laguura dubartiin takka jirtu wantoota kanneen buna dhuguu hin qabdu, chookoleetii gurraacha fayyadamuu hin qabdu, dhangala'aa kookaa fayyadamuu hin qabdu, akkasumas shaayii dhuguu hin qabdu. Dabalataanis nyaata ashaboon itti baay'ate fayyadamuu hin qabdu yookaan xiqqeessuu qabdi nyaata ashaboon itti baay'ate. Inni biraa alkoolii tamboo kanneen illee xiqqeessuu yookaan immoo fayyadamuu dhiisuu qabdi jechuudha dubartiin marsaa laguutirra jirtu. Kunniin wantoota manatti ofii gochuu dandeenyudha. Wantoota kanneen yommuu dabalataan qorichoonni kennamanis jiru mana yaalaa deemamee. Kanaafuu qorichoota ogeessi fayyaa nuu kennu jiru. Qoricha kanallee dhukkubbiin kun kana dura nu mudata taanaan duursinee guyyaa tokko odoo dhukkubbiin kun nutti dhufin duursinee eegaluudhaan guyyatti sa'aatii 6 yookaan immoo sa'aatii 8 fudhachuu eegaluu qabna. Yookaan immoo akkuma dhukkubbiin sun eegaleen guyyatti sa'aatii 8 yookaan sa'aatii 6 garaagarummaa sa'aatii kanaatiin qorichoota kanneen eegaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Wanti guddaan asirratti beekamuu qabu dubartoonni dhukkubbiin kun gaafa itti dhufe qoricha kana fayyadamanii dhukkubbiin kun kan isaan dhiisne yoo ta'e qoricha kana bakka qorichi kun naaf hin ta'u jedhanii qoricha san tuffachuu kan dhiisoo doo hin ta'in qoricha sanii yoo xiqqaate hanga ji'a 4 hanga ji'a 6
walitti aansuudhaan qoricha kana fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu qorichi kun anaaf effektiiviidha yookaan immoo anaaf na gargaaramu nan gargaaru jedhanii kan adda ba'amu walitti fufiinsaan ji'a jahaaf qoricha san yeroo marsaan laguu dhufuu eedu fayyadamuu eegalanii guyyatti sa'aatii jaha yookaan immoo sa'aatii 8 fayyadamanii ji'a jahaaf walitti aansanii fayyadamanii homaa bu'aa kan hin qabne yoo ta'e qorichi sun isiniif meebii mijachaa hin jiru waan ta'eef qoricha biraa eegaluu ni danda'ama jechuudha. Qorichoonni kunillee qorichoota dhukkubbii hir'isuudhaaf fudhataman kunis non-steroidal anti-inflammatory drug warroonni jedhaman jiru. Qoricha kana ogeessa fayyaas mariisistanii ta'uu danda'a. Akkasumatti buufata dukkaana qorichaa yookaan immoo faarmaasii deemtanii bitachuu dandeessu. Qorichoonni kunniin kanneen akka daayiklofenaak, aspiriinii, ibuproofenii, mifeeniik asiidii akkasumas qorichoota kanneen haala amma isiniin jedhe kanaan guyyatti yeroo sadii yookaan yeroo afur dhukkubbiin kun eegaluudhaaf guyyaa tokko yoo nu hafa ta'e yookaan marsaa laguu dhufuudhaaf guyyaa tokkotu hafa yoo ta'e qoricha kana eegaluun yookaan immoo akkuma dhukkubbiin sun eegaluudhaan hanga dhukkubbiin sun nurraa hafutti qoricha kana fudhachuun wantoota dhukkubbii kana hir'isuudhaaf nu gargaaran keessaa isaan tokkodha. Isa gosa lammaffaa saniif immoo yookaan dhukkubbii marsaa laguu isa gosa lammaffaa yeroo baay'ee marsaan laguu dhufuudhaaf torbee tokko lama dursee kan dhufu saniif immoo yeroo baay'ee rakkoo san maaltu fide rakkoo kana wanni fidu hedduu isiniin jedheera. Tokko karaan yookaan yaa'insi marsaa laguu kun cufamuudha. Lammaffaa infekshinii garaagaraa ta'uu danda'a. Akkasumas xannachi yookaan dhiitaan garaagaraa jira waan sababa jiruuf ta'uu danda'a. Baay'inni wantoota kanneen irratti yaalli isaa akkuma sababa isaa kanatti garaagarummaa qaba jechuudha. Garuu iyyuu qorichoonni dhukkuba hir'isuudhaaf gargaaran kunniin yeroo baay'ee qorichoonni kunniin gosa kana yaaluudhaaf yookaan dhukkubbii hir'isuudhaaf baay'ee gargaaruu dhiisuu danda'u. Kanaafuu waa'ee dhukkubbii yeroo marsaa laguu irratti hanga danda'amaa ta'een haga tokko nu hubattanii jirtu jedheen abdii qaba. Namoonni asirratti gorsi koo inni hunda caalaa yookaan akka waliigalaatti tokko dhukkubbiin marsaa laguu dubartoota baay'ee akka mudatuu fi rakkoo dubartoota baay'ee akka ta'e beekuudha. Lammaffaa rakkoon kun immoo qoricha illee fayyadamnee wantoota manatti illee goonu fayyadamnee nu dhiisuu danda'a. Garuu abdii kutachuu hin qabnu. Yoo xiqqaate qoricha fayyadamnee qoricha san seeraan fayyadamnee qoricha nuuf kenname san guyyatti 3 hanga 4 fayyadamnee hanga ji'a 6 obsaan qoricha san fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hanga ji'a 6 gaafan jedhu garuu walitti fufiinsaan ji'a 6 qoricha fayyadamuu odoo hin ta'in yeroo marsaan laguu dhufu ji'a 6 fakkeenyaaf har'a dhufeetoo jira ta'e har'a dhukkubbiin yoo jiraate har'a hin eegalamaa hanga dhukkubbiin sun dhiisutti hin fudhatamaa. Achiin marsaa itti aanutti illee dhukkubbiin kun yoo kan jiru ta'e ammallee hin fudhatamaa. Marsaa itti aanuttis qorichi kun hin fudhatamaa. Haala kanaan marsaa 4 hanga 6 qoricha kana odoo abdiin kutiin odoo itti marfiin fudhachuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Kanaadha waa'ee marsaa laguu irratti yookaan dhukkubbii yeroo marsaa laguu irratti gaafii yoo qabaattan isiniif deebisuudhaaf asin jira. Mee gaafii yaalaan itti aansee. Eshi sanyii Jawaar Mohammed mee qoricha akkamii wallaanillee baay'ina dhukkubette. Qorichoonni kunniin akkuma isiniin jedhe qorichoota dhukkubbii hir'isuudhaaf fudhatamanidha. Qorichoota non-steroidal anti-inflammatory drugs jedhaman jiru. Qorichoonni kunniin kanneen akka diclofenac, ibuprofen, mefenamic acid, aspirin, indomethacin kanneenidha. Kanaafuu qorichoota dhukkubbii hir'isuudhaaf fudhataman jedhameetoo mana yaalaa deemanii yoo gaafataman
yoo gaafattan isiniif kennamuu danda'a. Baay'ee nama ni yaaddeessu jechuudha. Garuu qoricha kana humnaa ol fayyadamuun dhukkuba garaachaa namatti fiduu danda'a waan ta'eef qorichoota kanaan humnaa ol fayyadamuu hin qabdanii. Maaliif qorichoonni kunneen dhukkuba garaachaa namatti fiduu waan ta'eef jechuudha. Asii miti biyyi keenya jedha hanga yoomitti qoricha fudhachuu qabna. Qorichi kun dhukkubni kun uumamaan kan dhufuun alatti rakkoon biraa jira jedha. Akkuma isiniin jedhe qoricha hanga ji'a 4 hanga ji'a 5 yookaan immoo marsaa 4 hanga marsaa 5 fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf marsaa 4 hanga 5 gaafa jedhu namni tokko dhukkubbii garaa yeroo marsaa laguu kanaaf qoricha daayikilofeenaakii eegalee jira yoo ta'e yookaan aspiriinii eegalee jira yoo ta'e marsaa 4 hanga 6 qoricha san immoo qofa fayyadamuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf har'a itti dhufeera, har'a daayikilofeenaakiin eegala, kazaan hanga guyyaa irraa dhaabbatuutti qoricha san itti fufaa. Achiin inni isaa hazaan marsaa itti aanutti illee qoricha kana hin fayyadama. Dhukkubbii dhiisuu danda'a ammallee. Kazaan marsaa itti sadaffaa hin fayyadama. Ammas dhukkubbii numa jira garuu qorichuma san fayyadamaa jira. Qorichuma dura fayyadame sanii. Kazaan marsaa arfaffaa, marsaa shanaffaa, marsaa jaaffaa jedhee hanga marsaa jaaffaa kanatti dhukkubbiin kun qoricha kanaaf deebii hin kennu taanaan qorichi sun isiniif hin mijatu yookaan immoo isiniif bu'aa qabaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu qoricha biraa immoo eegaluu qabdu jechuudha gaafa sana. Tokko kana gaafii inni lammaffaan immoo tokko inni piraayimarii disminooriyaa jedhamu yookaan immoo dhukkubbii yeroo marsaa laguu gosa jalqabaa kan jedhamu kuni yeroo baay'ee sababa keessoon gadaamessaa indoomeetiriyeemuun jedhamutu jira. Indoomeetiriyeemiin kun immoo keemikaala yookaan hormoonii piroostaaglaandiinii jedhamu maddisiisa. Inni kun faayidaa qaba garuu humnaa ol piroostaaglaandiiniin kun kan maddu gaafa ta'e dhukkubbii kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Inni kun yeroo baay'ee dubartoota harka baay'ee kan miidhu isa kanaadha. Kanaafuyyuu isa kanaadha. Inni gosa lammaffaan yookaan immoo sekendarii disminooriyaa isa jennu immoo sababa sekendarii keessa yookaan rakkoo kanaaf sababa kan ta'e wantoonni biroo ni jiru jechuudha. Isaan keessaa cufamuu karra gadaa, cufamuu yaa'insa dhiiga marsaa laguu kana, lammaffaa infekshinii garaagaraa, sadaffaa xannachii yookaan dhiitaan gadaamessaa jiraachuu. Kunniin rakkoo kana fiduu danda'u jechuudha. Kanaafuu haala kanaan qoqqoodamaa jechuudha. Wanti dhukkubbii yeroo marsaa laguu fidu. Wanti baay'een isa sekendarii keezii kana yookaan isa sekendarii disminooriyaa inni jennu kuni yeroo baay'ee altiraasaawundii fayyadamuudhaan wanta garaagaraa gaafachuudhaan kan adda bahu. Kanaafuu rakkoon caasaalee yookaan istiraakcharaal abnormaalitiin jira taanaan gaafa san altiraasaawundii fayyadamuudhaan ogeessi adda baasee yoo dhiitaan gadaamessaa jira ta'e yookaan immoo karri yaa'insi kun kan cufamee jiru ta'e isa san adda baasee haala saniin yaalli kennama jechuudha. Akkasumas immoo rakkoo keessoon gadaamessaa iddoo taa'uu qabu gadaamessaan alatti argamee jiru yoo ta'e indoomeetiriyoosis jedhama. Rakkoon kun isa sana yoo ta'e illee yaalli isaa immoo hanga yaala baqaqsanii yaalutti gahuu danda'a. Kanaafuu haala kanaan qoqqoodama jechuudha wanti dhukkubbii yeroo marsaa laguu wanti fidu. Kanaafuu noobattee itti yaada galatoomne.
boonee dheerassaa qorichi guutumatti dhukkuba hir'isuu danda'a jedha. Qorichi kun guutumaan guutuutti dhukkubbii hir'isuu dhiisuu danda'a. Akkuma isiniin jedhee hanga ji'a 6 nutti fudhachuu danda'a dhukkubii kanarraa. Qorichi tokko effectively hojii isaa nuuf kennuuf jechuudha. Kanaafuu guutumaan guutuutti dhukkubii kana hambisuu dhiisuu danda'a. Garuu haga danda'amaa ta'een hamma piroostaaglaandiinii yookaan hormoonii piroostaaglaandiinii jedhamu kana hamma madduu isaa yookaan hanga oomishummaa isaa hir'isuudhaan hanga tokko dhukkubii hir'isuu danda'a siin jedha. Kanaafuu innumtuuyyuu immoo yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Kanaafuu hanga ji'a 6 siin jedheen jira. Kanaafuu guutumaan guutuutti ittisuu dhiisuu danda'a jechuudha qorichi. Duree Arsii Qoree jedha. Ani gaafa inni guyyaa 20tti galee inuman yaadedha. Asirratti duree wanneen si himuu qabu wantoota dhukkubii yeroo marsaa laguu namatti fidan keessaa tokko dhiphina. Kanaafuu ati dursitee waa'ee isaa dhiphatta taanaan, waa'ee isaa yaaddoota taanaan innumtu sunuyyuu dhukkubbii san namatti hammeessuu danda'a. Kanaafuu akka yaalaatti wanti gorfamu keessaa tokko dhiphina hir'isuudha. Dhiphina gaafan jedhu waa'ee isaa yaaddoo dhiisuu, dhukkubbiin sun nama hundumaa akka mudachuu danda'u beekuu, dabalataan immoo kana beekuu qofa osoo hin ta'in immoo beekanii wanta nurraa eegamu, wanta gochuu qabnu gochuun baay'ee gargaara. Kanaafuu hin dhiphatinii, hin yaadda'in. Rakkoo kee qofa miti, rakkoo namoota baay'eeti, rakkoo dubartoota baay'eeti hin dubbatan malee. Kanaafuu rakkoo dubartoota baay'ee kana immoo tokko kun reassuraansii jedhama yookaan akka rakkoon kun jiru namatti himuun akka yaada tokkotti ilaalama. Kanaafuu rakkoo kee qofa miti, rakkoo namoota baay'ee tokko. Lammaffaa wantoota ammasiin jedhe kan hojiirra oolchi. San hunda gootee dhukkubbiin kan sin dhiisne yoo ta'e dabalataanis dhukkubbiin kun dursee torbee 1 torbee 2 dhufa taanaan dhiigni dhaabbatee boodallee kan itti fufu yoo ta'e immoo rakkoon kun rakkoo dhukkubbii yeroo marsaa laguu gosa lammaffaa yookaan sekandarii disminooriyaa isa jedhamu ta'uu waan danda'uuf mana yaalaa deemuudhaan wanta saniif maal sababa ta'e kan jedhamu qorannoo garaagaraatiin altiraasaawundii fayyadamee ganamaaf godhamee booda adda bahee yaalli isaa wanta san irratti hundaa'a jechuudha. Kanaafuu wanti si yaaddessu hin jiru akkas duree. Sa'aatiin koo ga'eera. Anis karaa hojiitti deebi'aa. Haga ammaatti waan obsaan hojjaniif turtaniif guddaa galatoomaa. Namoonni hanga ammaatitti yuutuubii Dr. Caalaa jedhu haga ammaatti namoonni sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaati maatii ta'a. Kanarraa kanaaf fayyaa ta'a. Yeroo biraa mata duree biraatiin walitti deebinaa. Nagaatti.